Ashama harka fuunee akkam jirtu daawwattoota chaanala YouTube Abduu Oroo akkaataa Facebook irraa gaa username keessan itti jirta yookaan linkii Facebook gaa haala kamiin haala isin maqaa keessaniin sirreeffachuu qabdan linkii kun maqaa keessaniin sirraa'ee ta'uu qaba yookaan immoo linkii username ke maqaa keessan jala username dha akkasuma linkii Facebook maqaa keessaniin haala kamiin akkasiin haala kanaan sirreeffachuu qabdan isin agarsiisu jechuudha karaa sirrii ta'een haala kamiin akka sirreeffachuu qabdan kana namni hundinuu itti fayyadamuu qaba haala kamiin haala isin itti fayyadamuu qabdan haala isin sirreeffachuu dandeessan isin agarsiisu jechuudha kanaafuu linkii Facebook jechuun gaa Facebook irra geessintanii macarashaa irra asirratti www.facebook.com ka jiru macarashaa irra ka jiru kun maqaa keessaniin kan inni taa'aa jiru jechuudha kanaafuu linkii kana gaa bakka barbaadetti akkasuma share gochuu dandeessu YouTube jala kaawwachuu dandeessu TikTok jala kaawwachuu dandeessu kanaafuu linkii Facebook jechuun isa kanadha akka isin maqaa keessaniin eeggachuu qabdan kana jechuun an keessanii kana biraa wal fakkaachuu hin qabu jechuudha gabaabumatti gaa gara barnootaa isin ofaan waliin turaa isin jira channel kana subscribe gochuu hin dagatinaa isin jira egaa kana gochuudhaaf gaa Facebook irra keessin seentan Facebook bilbilaarra eeggasentanii gaa Facebook irra haala kanaan isin bana haala kana yeroo inni isin bane gaa Facebook irra harka mirgaatti gamana gaa tuqaa sadeentu ni jirti gamana ta'uudhaan gaa bilbila keessa irra tuqaa sadee profile jala jirtu tuquudhaan eegaa achirra tuqxanii gaa setting ka jedhu tuquudhaan seentu gubbaa kana yoo barbaadan ula ta'uudhaan ganjallaa kana setting privacy ka jedhu kana irra tuqxu yeroo takkaaf achirra tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha setting privacy ka jedhu eega tuqxanii setting itti isinii dhufa jechuudha asirratti setting privacy eega tuqxanii gaa setting ka jedhu kana yeroo takkaaf irra tuquudhaan gara fuula duraa deemtu linkii isaa yookaan username keessan jijjiiruudhaaf jechuudha asirratti gaa C-Movie account center bakka jedhu tuquudhaan gara fuula duraa deemtu achirra eega tuqxanii profile keessan fiitii haala kanaan isin agarsiisa mallattoo xiyyaanni tuqxu asirratti Facebook lama hubantee qabaattellee asirratti arguu dandeessu mallattoo xiyyaa tuquudhaan gara fuula duraa eega deemtanii Facebook ni filattu ka maqaa irraa jijjiiru yookaan linkii yookaan username irraa jijjiiruu barbaaddan sana filachuudhaan mallattoo xiyyaa fiitii jirtu tuquudhaan gara fuula duraa deemtu ammallee haala kanaan isin baasan neemiidhaa fi username akkasuma profile picture fi avatar isin agarsiisa jechuudha wantoota afur isin agarsiisa username dha kan nuti jijjiirru dhumne jechuudha ka maqaa ganjallaa kana username Facebook keessanii gaa lakkoofsaan wantoota adda addaatiin isinii makee isinii kaa Facebookiin garuu isin maqaa keessaniin qubee xiqqaa itti makuudhaan qubee xiqqaadhaan maqaa keessaniin yoo dhiqqatan lakkoofsa gaafatellee qubee abichaa didee lakkoofsa takka lamallee bira kaa'uudhaan maqaa keessaniin kaawwachuu qabdu jechuudha linkii profaayilii keessanii yookaan linkii Facebookii keessanii haala kanaan asirratti maqaa kootiin kaawwadhan jira isinillee linkii kana maqaa keessaniin kaa'achuu qabdu jechuudha qubee xiqqaadhaan linkii akkuma linkii YouTube'ti kun linkii YouTube illee namoonni hin beekne hin jirtanu mallattoo diimaa isin agarsiisa gaa lakkoofsa adda addaatti dabaluudhaan hanga inni mallattoo biluu yookaan raayitii isinii godhutti inni mokkortoo jechuudha eega biluu isinii godhe gaa haala kanaan ganjallaa kaa dhufuudhaan gaa den ka jettu tuquudhaan seefii gootu jechuudha linkii Facebookiiti kun kan namni biraa kaawwachuu hin dandeenye ka maqaa keessaniin isin kaawwattan jechuudha haala kanaan namni biraa qabee jiraate mallattoo diimaa isin agarsiisa irraa qayyartu yoo haala kanaan mallattoo biluu isinii kaase namni biraa qabatee hin jiru maqaa keessaniin uummattanii jettu seefii gochuudhaan karaa sirrii ta'een linkii Facebook keessanii jijjiirrachuu dandeessu jechuudha haala kanaan warroonni hin beekne gaa haala kanaan jijjiirradhaa itti fayyadamaa isiniin jedha barnoota dabalataa argachuudhaaf gaa chaanalii YouTube kootii jala barnoota hedduutu jira barnoota channel YouTube kootii jala eega seentanii gaa Abduu Oroo jechuudha yoo barreeffattan isinii baasa YouTube gubbaarratti profile koo jala seenuudhaan bakka viidiyoo eega kaawwattanii barnoota bareedaa waa'ee TikTok fi YouTube akkasuma waa'ee Facebook barnoota hedduutu jala jira jechuudha waa'ee bilbila keessanii wal qabate hedduu agarsiisee jira namoonni hin beekne hanga onaa hin argin jirtan irra galaa irraa baradhaa viidiyoo kana laayikii xuu akka namoota hedduu bira ga'utti akkaawuntii kana namni subscribe godhaa nagaan tura.